Bara 2015 hojiiwwan gurguddoo waajjirri eegumsa fayyaa aanaa Shanan Duugoo xiyyeeffannoo itti kennee hojjete keessaa hojiin inshuraansii fayyaa hawaasaa namoota rakkoo mooraa fi nyaara ijaa qaban qorannoon adda baasuun tajaajila yaala bilisaa akka argatan gochuun dhibeewwan daddarboo fayyaa hawaasaa miidhan ittisuuf sagantaa ODF naannoo bobbaa dirraa bilisa taasisuu hanqinaalee kutaa fi meeshaalee baqaqsanii yaaluu haadholii ulfaa furuu qorichoota seeraan alaa hayyama ogummaa malee dhoksaan gurguramanii fi yeroon itti darbee sassaabamuun akka gatamu taasisuu waajjira dabalatee hojii buufataalee haaromsuu fi miidhagsuu isaa muraasaa fi ijoodha. Fayyadamummaa fayyadamtoota inshuraansii fayyaa hawaasaa milkeessuu fi kenna tajaajila dhaqqabamaa fi itti quufinsa hawaasa biraan ga'uuf waajjirri eegumsa fayyaa aanaa Shanan Duugoo bara darbe rakkoo dhiyeessii qorichaa bu'uura irraa furuu fi tajaajilamtoonni inshuraansii fayyaa hawaasaa tajaajila qorichaa saffisaan akka argatan taasisu mana qoricha moodeela hawaasaa akka banamu kan taasise yoo ta'u moodeela hawaasaa baname kanattis qarshii miliyoona 1 oliin qorichoota garaagaraa bitee galchuun yeroo ammaa fayyadamtoonni inshuraansii fayyaa hawaasaa baasii qorichaa hin malleef osoo saaxilamin qoricha barbaadan gatii madaalawaan bitachaa tajaajilamaa jiru. Tajaajilamtoonni inshuraansii fayyaa hawaasaa gara hospitaala birootti akka wal'aanaman riifeeriin yommuu barraa'u baasii fi rakkoo garaagaraatiif akka hin saaxilamne taasisuufis waajjirri eegumsa fayyaa aanaa Shanan Duugoo bara darbe dhimma inshuraansii fayyaa hawaasaa irratti hospitaala Hiwat Faanaa magaalaa Harar waliin hojjechuuf waliigaltee mallatteesse. Fayyadamtoonni inshuraansii fayyaa hawaasaa aanaa Shanan Duugoo yeroo ammaa hospitaala Hiwat Faanaa magaalaa Hararitti haala gaariin tajaajilamaa jiru. Bara darbe waajjirri eegumsa fayyaa aanaa Shanan Duugoo haadholiin ulfaa sababa da'umsaan gara hospitaala Cirootti riifeerii ta'uun baasii fi rakkoo garaagaraatiif osoo saaxilamin tajaajila da'umsaa haala gaariin akka argatan taasisuuf hojii boonsaa hojjechaa ture. Kutaa fi jirneezara dabalatee meeshaalee tajaajila baqaqsanii yaaloo haadholii ulfaa itti kennamu akka guutamu kan taasise yoo ta'u kanaan dura haadholiin ulfaa sababa carraan kun hin turreef gara hospitaala Cirootti riifeerii ta'uun baasii fi rakkoo garaagaraatiif saaxilamaa kan turan yoo ta'u haa ta'u garuu hojii boonsaa bara darbe hojjetame kana booda asumatti mana isaaniitii bahanii otoo baasii fi rakkoo garaagaraatiif hin saaxilamin tajaajila da'umsaa haala gaariin kan argatanidha. Sagantaa ODF walqabatee bara darbe naannoo bobbaa dirraa bilisa gochuun dhibeewwan daddarboo fayyaa hawaasaa miidhan ittisuuf hojii hojjetamaa tureen hawaasni gandoota aanaa Shanan Duugoo mana fincaanii ulfaa fi kan waliinii qotachuun akka qopheeffatan kan taasifame yoo ta'u akka waliigalatti sagantaa ODF naannoo bobbaa dirraa bilisa gochuu bara darbeetiin manneen fincaanii 47,000 ol akka qotamu kan taasifamee fi parsantaan hoggaa ilaalu parsantaan 98 irra kan ooledha. Waajjirri eegumsa fayyaa aanaa Shanan Duugoo namoota dhibee miidhaa arguu hir'isuu darbee hanga jaamummaa fayyuu hin dandeenye dhaqqabsiisuun qabaman baraaruufis waggaan xiyyeeffannoo itti kennee hojjechaa kan jiru yoo ta'u keessattuu bara darbe namoota dhibee nyaara ijaatiin qabaman baay'ee qorannoon adda baasuun tajaajila yaala bilisaa buufataalee fayyaa hundatti haala wal fakkaatuun kennaafii ture. Miidhaginaa fi qulqullina buufataalee fayyaa eegsisuufis bara darbe waajjirri eegumsa fayyaa aanaa Shanan Duugoo hojii bal'aa hojjechaa tureen waajjira dabalatee buufataaleen fayyaa qalama dibamu kan haaromfame yoo ta'u mooraa buufataalee fayyaa keessa kuduraa fi muduraan garaagaraa misoomaa kan turee fi kanumaan walqabatees magariisummaa mooraa buufataalee fayyaa mirkaneessuufis mooraa waajjiraa dabalatee buufataalee fayyaa hunda keessa biqiltuun dhaabamu kunuunfamaa kan jiran. Wabileen fayyaa hawaasaa ogeeyyiin qabnu wallaansaa kunuunseen takkaleessa yaadataa wal yaadachiisaa.
kun.